amma immoo qophiiree fuuu jenne dabarra jiraattota Oromoo godina Harargee Bahaa Aanalee Mayyuu Muluqqee Qumbii fi Cilaaqsan waraanii Somaalee keessaa dhufe ka humna addaa yookaan ammoo liyyuu poolis jedhan lafnurraa fudhatee ta'uu fi naannoo Somaaleetti bal'ifachuu fi nutti baafatee namijjeessa kaan saamuu jira jedhaniitiin ammallee himachuma jiran. Himat kana armaan durallee dabarsinee taatullee rakkoon ammallee hinum jirtii lubbuun namaallee baduma jirtii jedhaniitiin dubbachuu jiran. Gamkaaniin ammoo itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya godina Harargee Bahaa ammoo warra biyya nagara yookaan shororkeessitootatu nam loluu jira jedhaniitiin dubbachuu jiran. Tan irratti namoonni jiraataa naannoo rakkootaan himatee fi itti gaafatamaa mootummaa tokko dubbise. Ka jiraataan naannoo rakkoo jirtu nutti himeen jalqabna eessa akka dubbatu nutti himuun jalqaba taatullee maqaa fi ammatti himachuun feene kuno. Ani godina Harargee Bahaa Aanaa Mayyuu Muluqqee Araddaa Muluqqee keessaan jiraadha. Mee haala amma naannoo sana jiru naa ibsaa maal argitu? Iddoo dabretti Somaaliin uummata Oromoo irratti bobbaatee uummata Oromoo dhawaa turtee wal fixaa turanii ammaaf xiqqishoo hanga guyyaa waa xiqqoo qabbantiin jirti karaa gaara leencaa kanatti nama dhawanii jiranii. Wanni kun odoo gosaan hin ta'in odoo dheedarratti hin ta'in odoo bishaanirra hin ta'in kililii 5 fi kililii 4 jidduudha lolli ka'ee uummanni gandarraa gandatti buqqa'ee horiin saamamee namni du'ee daa'imni du'ee dubartiin duutee jirti jechuudha. Mayyuu Muluqqee dhaalaa aanaan kabiraan walitti bu'iinsi kun keessatti geggeessamu jira. Eeni jirti fakkeenyaaf yoon siimee aanaa Qumbii magaalaa Minoo bakka jaamtuu eegalee Booranaa eegalee hanga Baalee qaxxaamuree ammaan tana Mayyuu Muluqqee dhufee akkasumatti ilaa Cinaasan Gursum kana hundarraa lolli deemaa jira jechuudha. Namoonni lola kana geggeessan jiraattotuma isin dur beektan gama naannoo Somaalee jiraatan moo eenyu kan dhufee aleellaa kana geggeessu? Naannoo sanii lola geggeessaa jiru liyyuu poolisii jedhanii balleessituu adda bilisa baasaa Ogaaden mootummaan Itoophiyaa kililii Somaalii keessatti naqee jiru odoo Ogaaden balleessuu hin ta'in lafa daangaa kililii 5 bal'ifachuudhaaf uummata Oromoo irratti dhukaasni baname malee uummataa fi uummata jidduu miti. Amma mirkaneeffattanii beektan maaliif hidhattoonni kabiroon illee jiraachuu danda'u kan akka adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden fa'aa naannoo Somaalee keessa kanneen socho'an ni jiru. Hidhattoonni akka shiftaafallee jiraachuu malu. Dhugumatti kana leellaa kana geessisu liyyuu poolisii ta'uu agam mirkaneeffattanii beektan. Liyyuu poolisii ta'uu isaanii ka du'ee jira kan achitti du'ee meeshaan isaanii mattawaaqaan isaanii irraa fuudhamee karaa naannoo Oromiyaatiif kennamee jira. Ammas waraana hidhataa mootummaa poolisii ta'uu isaanii illifoormii isaaniitiin wajji waa hundaa wajji beekamti. Ummata ganda isaanii bule gana bombi itti darbanii abbaa Amanuur Yuusufii fi Obbiyoo Amurmi amata 12 kan maqaansi Haddosiree Jaamuu duutee haati manaa Haawaa Abdullaahi tan jedhamtu afaan kana hunda bombiin madeessitee akkasumatti immas Maryamaa Yuusuf Abdullaahi tan jedhamtu achumatti duuda keessa rasaasni dha'ee ganama subii bombii ganda rafutti darbanii dubartii fi ijoolleellee akkasii fixaa jiran jechuudha. Aanaa kam keessa namoonni isin maqaan haadhooftan kun? Aanaa Mayyuu Muluqqee Araddaa Muluqqeetii fi Araddaa Biikoo keessa jechuudha. Yoomi kun ka ta'e? Baatii lamanguunne baatii 7ffaa dhumasii keessa. Humni liyyuu poolis jedhamu kun ofuma isaa dhufee aleellaa geggeessa moo dura jiraattota naannolee lameenii gidduutti walitti bu'iinsi uumamee baabsiidhaaf dhufe? Odoo naannoo lamaan hin ta'in liyyuu poolisiin Somaalii waan taateef kaayoo ziyaabbarree lafa kaa'e godinni 5 yookiin kutaan 5 Sidaamoo fi Booranaa fi Baalee fi Arsii Harar 5 kun Somaaliyaa abbo malee Oromoon hin qabdu. Hanga Awaashitti daangaan Somaaliyaa achi deema jedhanii lola 1969 lola oofsisan fashaluu garraan arraan tana naannoo bal'ifannaa bakka amma daangaan itti dhaabbate. Filmaanii naannoo Oromiyaatii fi kililii 5 jidduutti 1996 adeemsifamee guutuurraa guututti harki waayyabaa naannoo Oromoo bakka ta'an arraan tana humnaan ni bal'ifannaadhaan ummata Oromoo dheedduu fi qubattuu fi qotattuu irratti dhukaasni kun liyyuu poolisiin bante jechuudha. Kanaaf kan lola banaa jiru liyyuu poolisiidha malee jiraattota miti jechuudha. Jiraattota duratti odoo arran ta'in amata meeqa wajji turanii amma referendamiin filmaataa deemee
ganda tokko xiqqaa kan qubattoonni Ogaaden ol bahee raqee bakka jamtu warra Faaffaa jedhanii qofa malee guutuurraa guututti naannoo Oromiyaa jala ta'ee sanirraa amma dachi bal'ifannaa dachi dhiibbannaa jedhanii uummata irratti lola oofu malee lolan uummataati miti. Uummanni kun uummata amata hedduu wajji ture amata hedduu wajji nyaatu amma liyyuu poolisiidhaan naannoon bal'ifannaa walitti deeman malee lola lammii lamaan jidduuti miti. Harargee bahaa keessa aanaaleen lolli kun itti geggeeffamu aanaalee sadiidha kan naan jettu. Sadeen kana malees bakka walaaggatanii jira aanaa miidhagaa tolaa bakka jaan naannoo mudhii baalliitii fi biyyoo waraabaa bakka jaanittis waraana achi ka'aniiti uummata Oromoo doorsisaadha horii duraa fudhachaa dhalaa wayiin naggadu karaa deemtu irraa saamaa jiran lukaafni banamee namni waliin ajjeefne malee wanni akkasii sun aanaa miidhagaa tolaatiin ni jira. Hara kaaniin Harargee lixaa bordoddee fi mi'eessottis akkasuma jira jechuudha. Kaan aanaa tamma keessa jirtu mayyuu muluqqeeti kan ollaa sana aanaa qumbii akkasuma cinaaksen. Bu'a. Lolli kun dabree geggeeffama moo akka duulaatti takkaatti bobba'aniiti kan isaan aleellaa geggeessan attamitti kan geggeeffamu? Jalqaba bara kanarraa qabee hanga baatii 2-3 dhama 700-800 ta'anii raashina fudhatanii uummatarra bobba'uun ni jirti. Eega waraanni federaalaa karaarra bakka takka bakka iddoo Misraa jettu akka dhokattee uummata waraantuutti hurruma keessa deemtee dhokattee nama loon keessa jiruu fi nama uuruu keessa jiru fa'aa hoggaa gartee ajjeefti. Uuruu sana hoggaa seentee milikkata abbaan bunaa fi jimaa irra dhaabbate irraa buqqisaniiti uuruu sun ta Somaalii godhuu barbaadanii. Eega federaalichi qubatee lolli guddaan dhaabbate baatii takkaa fi bultii 10 yoo ga'e malee achi dura waraana guddaa irra deeme jechuudha. Godinaa keessan keessatti naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduu daangaan jiru beekamaadha. Maaliifan kana jedhee tarii daangaan hin beekamiin kan wal falmisiisaa ta'e yoo jiraateef jedheen. Akka aanaa keenya keessatti ilmaanni 1996 hoggaa deemsifame naannoo murtooytuu jira bakka murtooytuu referandamii mootummaan federaalaa hundi itti hirmaattee ganda Oromiyaa mana Oromiyaa file ol muranii mana Somaalii mure gammuranii nagayaan filmaataan gargar ba'an amma fakkeenyaaf bakka filmaanni referandamii irraa xumuramee deebi'ee akka gursumfaa fidanii araddaa jaheetti alaabaa Somaalii dhaabaa jiran uummanni Oromoo nama dirmatuu dhabee nama isaan cinaa dhaabbatu dhabee nama waa takka godhuuf dhabee nama kana jiru dhabee araddaa jaheetti alaabaa fidanii dhaaban odoo seerri jiru odoo higgiin jirtu loote seentota daangaa ala odoon ta'in biyyattii keessatti odoo kana majjeesse seeraan dhiyaanne odoo bakka tana takkan goone seerri caphee dhimmaanni gaafa deebifamee caphee araddaa jaheetti alaabaa Somaalee dhaaban jechuudha. Yeroo walitti bu'iinsi kun geggeeffamu bulchisoonni godinaa poolisiin godinaa Harargee bahaa humnoonni nageegumsaa naannawa sana keessa jiran agam quba qabu yoo quba qabu ta'ee agammaa tarkaanfii maalii fudhatan? Nuti mootummaan lolaanuun hin jenne mootummaan harkaanu qaba nuti uummata kana hin dhoynu hajeen ni jira warri kan dhokatee gartee suuta dubbatu Oromoo jettanii dubbatan isin hin dhiisanii hin dubbatinaa warri jiruus ni jira. Kun ammoo waan kana nuti harka kaa'uu hin dandeenyu hajuu ni danda'a hanga gooftaan nu ajajutti. Gooftaan jechuun? Pirezidaantiin biyya. Kanaaf ajajni olii ergamutti eegaa jirraadha ka jedhan. Olittoo iyyattaniittu sadarkaa bulchiisa naannoo Oromiyaatti iyyannaa dhiyeeffattan qabdu yoo namni du'eera ta'e. Nama 37 hoggaa du'ee horiin 496 gaalaa fi loonii re'ee kunuundi ooyiruudha. Kunuundi hoggaa saamamee wali qaba dimshaasha manguddoon barreessitee hanga nama 6 takka ta'anii naannoo Oromiyaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaatii fi biiroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Alamaayyoo Tumsaa biraa fi akkasumatti mootummaa federaalaa biiroo xaqalaa ministeer boosaan katabanii itti kennanii jiranii deebisaan ila ammaa dhuftee wanni ragaa hin jiru. Uummata achirraa buqqa'ee akka aanaa keenyaatti araddaa 11 buqqaatee walirra galtee hara baddaatti ol kontoonfattee jirtu waan akka mararreetiif waan akka raafuu bilcheeffatanii nyaatan malee namni tokkolleen kan gargaarsaan bira dhaabbatee illee hin agarree rooba keessa jiran jechuudha amma. Agammaa kana ibsaa turte gama bulchiisa naannoo Somaaleeti gara Oromiyaatti ce'anii aleellaa geggeessu humnoonni mootummaa liyyuu poolis jedhaman ka jedhudha.
Gama Oromiyaati hagammaa akka gama sanatti ce'ee aleellaa geggeesse namni isaan irraa du'e yookaan miidhaan ga'e yoo jiraate kan quba qabdu. Amma karaa Oromiyaati qaama nageenyaa keessa jiru. Manuma isaatti dhufanii manuma isaatti ilmoo isaa karaaf waan hidhata qawwee harkaa qabu mootummaa wajji waan jiruuf rasaasnitti banamnaan ilmoo fiirraa ittisa godhee ilmoon isaa takka duutee tumma dooytee isaa ilmoo san fuudhee haakima geesse. Maaliif rasaasa san dooyte jechuudha. Somaaliin rasaasa dheeganii eega fuudhan nam lama jira dhawattidhaa jiranii bakka isaan jiranillee namni beekee hin jiru. Ammaas ilmaa qaamni nageenyaa tokko ni qeeqamaa akkamitti loltan jedhanii karaa hidhaatti seena malee naannoon Oromiyaa poolisaa fi waraana tokko kan bobbaaftee uummata cinaa dhaabdan qabdu. Humnoonni mootummaas ta'e jiraattonni Oromiyaa keessaa gama Somaaleetti ce'anii aleellaa geggeessan hin qabanidha. Hin qaban gara Oromiyaarraa ifiifuu araddaa kudhatti akka gallakkisaniitu baqatanii lafa gammoojjiirra karaa baddaa ol galanii walaa shurfeessaa jiran namnummaan dura dhaabbatee kana godhuus hin jiru. Dachiin akkanan lafa baate sanyii baranaa namni qote hin jiru. San akkatti jiraatan waaquma tokko beeka malee waa takka hin jiran. Dhaggeeffattoota keenyaa jiraattota godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Muluqqee Araddaa Muluqqee keessaa tokko kan ibsa kana naaf kennan. Gama biraan iyyannaa jiraattota naannoo sanarraa dhiyaatu kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa godina Harargee Bahaa sofsiiseen jira. Sagantaa keenya boorii keessatti dhiyeessina. Dhaggeeffachuun dagatina.